qarshii 8,000 fi 900 fi birrii 60 tootaalii meeshaa har'a qabadhee dhufe namootiin baay'een yeroo tokko tokkoon himanii guutuun meeqan bitameedhanii kan rakkatan 8,000 fi 8,000 fi qarshiin 900 fi birriin 60 mee maal bitti ka jedhuu fi assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu ashama harka fuuna jirra jirtu ani har'a baay'ee gammadee jirallee alhamdulillahi rabbil alamin subscribing kiya youtube ni guddaan 70 naaseenee jira mabruuk naan jechuudhaan akkasumas like share naa godha hirootti teessan biraan naa gaya kanaafi qarshii aga danda'een tokko tokko leen isinitti hime meeshaan haga isin asitti argitanii meeshaa tokkollee odoo hin dabalatin qarshii 8,000 fi 900 fi birrii 60 kan bitame isinitti hima isiniin jechuudha tokkoffaa akkuma asitti argaa jirtan kanniin meeshaan maashinaallee keessan jira akka fakkeenyaa fi maashina ibidda kasala qabsiisu qarshii 2,900 tokkichi isaa jechuudha asii kan argitan rakabootii sufraa isaa wajjiin akkasumas burcuqqoo warqaammaa fi burcuqqoo quality jookii quality maashina shunkurtii litira 5 jechuu guddaa ka ta'e maashina saachii tokkoffaa sadarkaa 3 jira jechuudha tokko 8,000 tokko 6 wayi tokko ammoo tuyyuu ka 5 wayi illee hin jira isa olaanu san jechuudha 8,000 inni hordoftootaf kabajamtoota kiyya makarajii habbaa lamaa qabdi maashina isiin qabdu maashina makarajiin habbaan lama 3,500 tokkichillee ka 3,500 hin jira tokkichillee ka 4,500 hin jira maashina gallaaya bishaanii qabdi 3,900 jira ka 3,500 illee ka achi gadi ka achi olillee sababni qarshiin isaa fakkeenya makarajiin lamaan 3,500 inni kun xiqqoo jiddu galeessa baay'ee gadi bu'aallee miti ka kana gadi illee hin jira ka kana caalaa fireen tokkichi 3,500 fireen tokkichi 4,000 illee hin jira litiriin lamaayyuu jechuudha itti aansuun rakabootii mastaawotii kana baay'ee ulfaataa wannan isin himu hedu tokkoffaa irratti yoo fuutan gubbaa qabdanii fuudhina jala qabaati fuudha gubbaan isaa kun mastaawotiin baay'ee furdaa ta'ee dhufe dabalata namoota iyyuu rakabootii mastaawotii biratti rakabootii akka jimmaa rakabootii mukaa normaala gabaa keessaa bitamu osoo bitattanii baay'ee namatti tola kana jechuun isa kana dimlaayitiif abaaboo gamaa gamanaan keettanii fermuuzii dahabii yookiin ammoo fermuuzii seetti gamaa gamanaan keettanii yeroo keessummaa qofa fayyadamuu hin dandeettanii rakabootii kana ammoo mana keessan keessatti alatti yoo afattan yeroo hunda hin fayyadamtanii burcuqqoo quality jookii haluma argaa jirtan kanaan qarshii 4,000 fi meeqa walitti 4,000 fi 900 waan akkasiitti natti fakkaate siniin 4,000 fi 500 isinitti himee jira takuma 4 jirti takuma 5 jirti takuma 6 jirti takuma 7 jirti takuma 3,500 jirti takuma takkaa fi 800 illee jirti suniif takuma 2,100 takka illee jirti sun filannoo keessan kana jechuun namni hundi keessanuu yuu mataa keessaniin waan humna keessanii bareedina fakkeenyaaf waan bareedaa waan gaarii yoo filattan qarshiin isaallee gaariimaa fi bareedaadha viidiyoo kana laayik illee godhaa sheer illee hiriyoota keessanii godhaa maaliif jennaaniin qarshii tootaalii wanni isinitti himaa jiruu fi meeshaa haga amma sitti argitanii kana biifama qofaan gar malee naqabee wallaahi ilmataan kun waliin nan jiru isiniin jedha hordoftootaf kabajamtoota kiyya akkamitti qabe qofaa yoo jettanii kaartoonii roobatu jira gar malee meeshaa walii gad deddeebifnu kana kaartoonii dhanomaawuma irra rorroobe ala saniin hin jira mira namatti dhayamee shamarraan qabi salphamatti itti aansuun ammoo sufraadha sufraan kun qajeelee hin hafne malee guddaadha jechuudha sufraan kun baay'ee bareedaadha akka viidiyoo irra ilaaltan kana osoo hin tahin lafatti hedduu namatti tola jallisaa pilaastikni seeraan uffatee jechuudha carqii irratti naqshaan warqaaman yookiin dahabiin hodhamee gubbarratti waraqaa uffata asii kan argitan kun akka inni itti bareedu kalafaallee rakabootii mastaawotii waliin wanni bareedu suframa kana rakabootii mukaa wajjin wanni bareedu suframa margaati rakabootii dubaayii walii wanni bareedu suframa rakabootii dubaayii kama qaalii 8,700 6,800 akkasiin bitama isuma sanii jechuudha burcuqqoon shaayillee akkuma yeroo mara isinii himee jedha sitti argaa jirtan tun qarshii 2,000 fi 200 fi birrii 60 jechuu hordoftootaaf kabajamtoota kiyya haala argitan kanaan maashaallah tabarakallah saaniin tuni gara dhumatu itti deemtee jirti isiillee isinitti himee jira yeroo baay'ee gabaabamatti 280 jirti isaanii zirgiin ta'ammootu jechuu zirgii kana jabaattanii osoo haga dandeettanii jechuudha ta qarshii 350 gadi bitachuu baattanii kana jechuun fireen takkettiin fireen 12 gara qarshii meeqa taare 350 baay'isuu 12 gootan gara qarshii 5,000 jala dhiyaatinna wallahu aalam herreega dhayaan jiru amma maaliif jennaani tokkoffaa irratti yabbuudha lammaffaa irratti sadarkaan isii baay'ee namatti tolti kalarii akka tanniini jechuu akka ta 200 tanniini kalarii barbaadda yookiin alwaana barbaaddan argachuu dhabuu dandeettan kana jechuun akkuma qarshii wal caaluun yabbinni isaa jabinni isaa waan isin ajaa'ibee isin dhiifne irraa saaniin fufurdoon sunni
faafrikaan maanu yeroo tokko tokko kafidu kana faafrikaa yeroo tokko tokko kafidu kana achi booda namni waan beekuuf namni beeku qofti daddafee fudhata. Namni kenna immoo qarshii malaala tarakasaa irra filata. Amma burcuqqoo tanarra burcuqqoo 2200tu jira. Isii filata namni maaliif akka ta'e hin beeku. Garuu akkas osoo hin tahin osoo meeshaa jabama. Yoo tahee jedhe meeshaa oriijinaala filanne akkasuma immoo meeshaalee akka kallaaxaa meeshaa maabiraatiidhaan wal qunnamanii hojjetan guutuu isaa ofii kenna eeggannoodhaan daa'imman itti erguu nama itti erguu irra osoo hin tahin haga takka muuxannoo waan qabnuuf fayyadamne waan akka gallaayaa waan akka kallaaxaa hunda isaa xahaana afaan arabiitiin isin himaara ka gallaayaan ka bishaan ho'isuu kallaaxaan kawaadaa kuujuusis ta'uu danda'a waan adda addaa ta'uu danda'a xahaana namoo kawaa bulleessu waan akka harcee gosoota qimamii gosoota bunaa kunniin hundi isaa maashinni biyya keenya haala kanaanii baay'ee of eeggannoo cimaa godhuu isin barbaachisaa isiniin jedha asitti eelidha qarshii 13,500 hordoftootaf kabajamtoota kiyya kana dabalatee hunda isaa maashaallah tabaarakallah hordoftootaf kabajamtoota kiyya qarshii 8,900 fi birrii 60 meeshaa haganaa kana kan asitti argitan kana meeshaan kun baay'eedha meeshaa kana bitachuu hin dandeettanii isiniin jedha. Yoo akka lakkoofsatitti isin hime meeshaan kunniin fakkeenyaaf jechuudha rakabootii irraa eegalee takka 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 wayi jechuudha meeshaan ammoo meeshaa babbareeda fakkeenya kallaaxaa shunkurtii jira ka juusii jira ka bishaan danfisu gallaayaan jira burcuqqoon kwaalitiin jookii wajjin jirti burcuqqoon shaayii darzana tokkotu jira meeshaalee bakka lubbuu qabu jechuudha albeen firee sadii jarmanii oriijinaalatu jira albee namootiin ajajataan jira jarmanii oriijinaala ajajadha akkasuma immoo maashina wannaa isu kana kasala qabsiisu jira sammales jechuudha cinaa isaatitti sahaniin abbaa 4 abbaa 2 jira sufraan abbaa 2 gugurdaa jira. Hordoftootaf kabajamtoota kiyya viidiyoo kana like share gochuudhaan hiriyoota keessanii qooduudhaan qarshii tootaaliin isaa kafite qarshii 8,900 fi birrii 60 ta'uu hin irraanfatina isiniin jedha maashinni saankeetaa jira maashina saankeetaa takka maashina juusitiin 2 maashina bishaanitiin 3 ka shunkurtiitiin 4 ka kasalaatiin 5 maashina xixiqqas ta'uu 5 qabdi rakabootiin 6 sufraan lamaan illee sufraa gugurdaa fi kwaalitiidha 8 9 meeshaa as keessa isin argitan kun meeshaa baay'ee babbareedaa ta'ee fi meeshaa dhama qabu mana keenya keessatti waan haganaa kana bitachuu hin dandeettan namootiin meeshaa baay'ee bitachuu hin dandeenye salphiftanii birrii 100 waan haganaa kana bitattanii mana keessan isinii galuu hin danda'a kanaaf viidiyoo kiyya like share gochuudhaan hamma dhumaatitti namni dhageettanii jettan galatoomaa ulfaadhaa subscribe illee godhaa namni ilaaltanii subscribe hin goone viidiyoo kiyya subscribe godhaa isiniin jira. Dhiifama of kolchaa qofaan gar malee haasa'uu na dhoorgaa jira asumatti isin irraa gabaabsa fayyaan faaya oromoo kiyya isin jaaladha laayik gochuun birabaa viidiyoo kiyya anuma dhukkubu tana laalaatii isiniin jedha maaliif jennaani dhugaa rabbii osoo na dhukkubu viidiyoo dirqama ta'eef jecha viidiyoo gadhiisaara malee sirritti na dhukkubaa jira kanaafi kanuma laalaa viidiyoo kana viyuun isaa akka naa guddatee sa'aatiin naa guutu abdiin qaba isin jaaladha nagaatti.